barri kun immoo bara galteeti. Barri immoo maal akka taate hin beeknu waan ta'eef asumaasitti immoo itti qophaa'uu qabnaa jecha. Kanaaf chaalenjiin dhufu kamiyyuu akka sibiila ibidda seenee bayeetti si cimsa malee gonkumaa akka kokotaatitti si gubuu si naarsu. Jifannoo hojjetataniif jabaattanii chaalenjii darbesan keessa darbuu keessaniif ofii keessanii faamilee laadhaa. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qormaata ganna darbe keessa erga sanii asitti waliin agarre sababni har'a akkanatti walitti dhufuu dandeenyeef suurri tokko isaa wanni baay'een isaa Facebook irratti darbaatuma ture hinuma beektu. Kana diiteelii isaa isinitti himuudhaaf qofaa miti. Wanni isin yaammachuu dandeenyeef wal arguun walitti urgaa'uun walitti dubbachuu kallattii wal dhaga'uun murteessaa fi dirqamaa fi kan filannoo hin qabne tokko kan bira yeroo mara Facebook irratti sooshaal miidiyaa keenya irratti YouTube irratti maal waa'ee manaa qofa natti hin dubbanne kan jettan sun hunduyyuu kinooti har'a sirriitti isinitti minanu dhaggeeffadha. Waa'ee manaa warri jettan dhiisaa ammas waa'ee manaa sirriidha. Hubataa marqaa eenyutu arga? Hubataa arga. Waan gubattaniif nuuf gala naaf gala garuu immoo akka naa ta'u toonaaf fiigee anna wajjin fiigu dhuguma qixa keenya fiigaa hojjettan rakkisaa ta'a. Koomishinar duraanii dubartiidha. Waggaa 2 teeche waltajjii biiroo kana keessa guyyaa tokko waltajjii keenya irrattis iddoo keenya irrattis daawwatanii hin beekani. Biiroo dhumatti garuu waan gaggaarii nu hojjetanii turani akka dhufanii baay'isawwan of tuultummaa fudhan ta'e hooggansa abshaala qabdu baga gammaddan. Ani hooggansa keessan abshaala. Hooggana abshaala cimaa of danda'ee maashi kolokontaan dhufee hoogganne hin teenye achirra dafee qilleensa irratti qabadhee of jala galchuu irratti tokkoffaan ba'an. Waldaalee abbaa fedhan keessa dursa oduu namni tokko bireessee hooggansi tokko muudame jedhamnaan bareeduu isaa hojii mallattoon inni mallatteessee xalaan isaa harka ga'e oduu biiroo inni ga'e dursee biiroo irratti seenee baga nagaan dhufte jedhee simachuu biiroodhuma isaatitti dhaqee baga nagaan dhufte jedhee simachuu tokkoffaadha. Sababni isaa saayiqaaxxal baqixal kan jedhamu. Ibiddi tokko ibiddi sun qabatee oduu boba'uu isaa waliin ta'in maalidhaan dhaamsuun danda'ama? Ibidda baalaan dhaamsitamu hin dhaamsitu. Erga ibidda ta'ee boba'uu jalqabe booda baala fuutee baalaan dhaamsa jettee atuu baala wajjin itti gubatta malee dhaamsuu hin dandeessu. Kanaaf dursitee saayiqaaxxal baqixal የተጠመጠመብኝ ኔትወርክና ሴራ ቢኖር እንኳን ቶሎ ብለህ ማጥፋት kan finfinneef kan federaalaa namuu hattu rakkoon qabu cinqamina ani ganan xiqqoonatti ulfaatu hin beektu. Isammoo rabbis jira adeemsa irra hubachaa dhufanii jiru. Taanis annan nu banne Oromoo oduu ta'in maatii koodha Oromoo nu banne Oromiyaatu ture amma Oromiyaan galeefii jira hubatanii jiru dhufanii nu daawwatanii jiru. Faallaa jedhamu tokko jira faallaa saa jabbiin harma hodhu malee dide maal faalan maalidhaaf faal dhoqqeedhaaf faal mati akka jabbiin hin ooneef maalidhaaf faal dhoqqeedhaaf faal yookaan immoo saa ilmamaa jirtutti yoo kormi ittiin akka ittiin gaanne barbaadame ammas karaa qaama ittiin fincooftu irratti dhoqqee dibu ammas kormi oduu fuuffatin waan hin korreefuu jechaadha. Nus faallaa dhoqqeessanii nu faalamee ture. Waaqni oduu olcheen bulchin nurraa dhiqee jira waan ta'eef baga gammaddanii jechaadha. Nuyi ajandaa eenyumaatu baanneen deemu. Jaaladhus jibbis shunkurtii fi xaafii nagaduun gadaantummaa sin ibsu olaantummaa fida malee ittoon tokko shunkurtii malee mi'aawu. Ittoo hojjettee xaafiin hoo jiraanne midhaan biddeen malee waxii dhugdeen baatu dhiiroo. Tokko lammaffaan ashaaroo qabattee takaa itti siqtamoo akaayii qabattee ashaarootti siqta. Ashaaroo qabattee takaa itti kaatta malee akaayii qabattee ashaaroo bira geeche akaayii bittinneessite ashaaroo naratti. Namni ashaaroo nyaatu akaawwii gubataa hoo nyaatte dhibeen garaacha keetii sitti ka'a. Coggaarraan jedhamu sun sitti ka'a. Singiggootu si qaba. Akaayii yoo nyaattee bishaan dhugde garuu guyyaa 2 oolta. Kanaaf
waan madaalawaa nyaachuu argachuudhaaf waan hunda afat gafatii baattee dhaqxa. Kanaafuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhiyeessii xaafii shunkurtaa maalii keessatti qofaaf himati. Baay'izawee irra deebitanii kan kabajaa fi amilee guddaa laattan viidiyoon amma asirratti dabarsine wanni amma dabarsaa turre madtu isaatiyyuu waa iskiriinii addabaabayii kanarratti jiru hundaayyuu nuu dabarsaa turanii jechaadha. Nuu dabarsaa jiru jechaadha. Amilee guddaa naa kennaafi kabaja guddaa. Maaliifi kan seenes firri keenyas alagaan keenyas diinni keenyas hangubatus gubachaa akka waldaa dargaggoota caffee balaliitu. Booji'uun magaalaa Finfinnee dirqama tokko keessaniif masqala addabaabayii irratti fooqii isinii kennuu oduu hin ta'in fooqii isinii baduu oduu hin ta'in ijaarama jaarmiyaalee oromummaa ibsuutiin waldaa keetiin Finfinnee booji'uun dirqama waan ta'eef kanarra maal boojite? Dirree kanarratti ammana taa'uun kan keenya booji'amoo booji'amatu. Wanni hafe hundi isaa teeknikaal immoo baruuf iftaan kan sirratu ta'a jecha an raawwatamu ta'a jecha. Koomishiinarittiin duraan kan cacalqabdee deemte raawwiidhaan kan hin geenye koomishiinarri amma dhufee torban lamatti dhimma mana jireenyaa kan keenya wanna hudhamee ture hiikeetoo kun inni qabne taanaan anis teessoo karra taa'u jedhee sira kanaan isa galateeffadhe isa sammuu murteessee qaama milaaluutti gadi nuu buusee jira bakka gammaddanii jechaadha. Kun jechaan lafti isaan amma murtoo duraan murtaa'essan lafarra harkisanu akka reeffa hiyyeessaa baay'izawee durees awwaalli isaa sa'aatii 6 jedhan sa'aatii 4 walakkaatti reeffi isaa baatamee ba'e karaa awwaalchatti fiigama. Hiyyeessa garuu sa'aatii 9 itti awwaalloo jette sa'aatii 10 itti awwaalama. Maaliif jennaan hiyyeessa ka daftee awwaaluu baattee shiimmoo fi bishaan irra maal argata? Dureessa yoo daftee awwaalte deebitee yoo dhuftetti misaarratti ziginii faa nyaattaa jechaadha. Waan nyaatamuu jira. Waan kutamee tuqamee ittoo nyaatamuutu argamaa jechaadha. Kanaaf afooshoonni biyya keenyatti irree dureessa fi hiyyeessa sa'aatii ittiin awwaalan irree adda baasanii fiiguu jechaadha. Kana kan nu rakkisu. Kanaaf lafarra harkisaa ani ammas kanan isinitti bakka hundattuu hooggansi Oromoo federaala irratti taa'ee jiru. Finfinnee kana keessatti taa'ee jiru. Ani hooggansa Oromoo dhokadhee tanan dhimma koraa wajjifadha malee hooggansa Oromootitti mul'adhu isinitti ani maani. Hooggansa Oromoo baay'ee sodaadha. Oromoon Oromoo sodaachuu qaba malee Oromoo sodaachuu hin qabu. Ormi maa sin beeku si kabaja si sodaata. Maal narra dubbata jedha si dheecha si safeeffata. Kan kee garuu gadi si qaba ofirraa gadi si dhiiba. Shira sirratti mara. Sananni keenya achi ji'a gaafa 15 ji'a lammaffaadha kan appruuf ta'ee bahe. Erga gaafa saniiti garuu kutaa 2 kutaa 3 wanni mallatteessuu kan qabu bakkumta Oromoon hoogganu san irratti hoonuu hidhaqnan sanyii. Abaabayii kana marti isaa wardiyaarraa kaasee hanga qulqulleessituutti nama keenya naqatan. Isaanis akkasumatti. Taadaa kun ijoolli jaalallee fi beekamtiin isaan hin barbaachisu. Kanaaf gaabii mootii warqee oduu uwwisnee hojjara kanaaf hin malaa jechaadha. Beekti kan kennuuf nuti beekamtii kan kenninuuf hundaaf hin kenninu baay'isawee. Kaan itti uwwistee irraa fudhachuudhaaf. Kaan irraa fudhattee itti uwwiste. Kara lamaan itti deemte. Saniif wanni haftee jirti. Itti uwwisnee wanni fudhannuu jira. Wanni immoo fudhannee ta'u itti uwwisnee jira. Hooggansa mooraa kanaa wanni nama lamatti bulfachuu dandeenyeef ajandaa gurguddaatti itti laatamee jechaadha. Amma dhumaatti nu wajjin taa'anii jiru. Gaggeessitoota waldaa kanaatisidha. Gaggeessitoota mooraa kanaatis. Dallaa kana jala wanni jiru martuusa kutaa lama fudhannee jirra. Yeroo dhiyootti hundi keessanii immoo asumatti eebbaaf dhuftuu jechaadha. Kutaa lamatti. Waan addaa isin agarsiisnan caffeen afaaniin hafee jira ammaa booda. Raawwii tuqii ilaali amma inni gurbaasaan tuquulaata hin tuqin idaa taatan suni kana caffee tuquun idaa ta'uudhaan ijoolli. Ammaan booda caffee tuquun idaa guddaa tuqu ayichaan. Sanyiin nama takka har'a du'uu danda'a. Amma bakkee kanatti waldaan dargaggoota caffee garuu hin ce'a. Eenyu ceesisa? Kashalabbeen hattuun galtuun waldaa dargaggoota caffee keessatti umurii isin qabdu fuulduraafis hin jiraattu itti isin noofaltu. Feesbuukiin garagalchanii feesbuukii godhanii xireechaa ba'an. Feesbuukiin yoo xiraa'ee waldaan caffee immoo shittoo ergoofti. Shittoowwan
lafa kanarra jiran keessa kan akka shittoo tanaa urgaa'u hin jirtu. Shittoon tun shittoo addaati. Shittoo addaati. Har'a yoo dibatte guyyaa sadiif akkuma amma dibattetti sirraa urgoofti. Shittoo addaati. Akkamitti deemaa nuyi eenyu wal xireessuun nama xireessuun feesbuukii xireessuun eenyummaa keenya jabbiloota keenya jalaa bittinneessuuf jecha shira walirratti maranii afaan wal jala dabarsanii feesbuukii gaggaragalchanii nurratti taphachaa kan ba'an hundu gatii isaanii argate. Amadiif gaggabsaa adda baasu waan ta'eef gaggabsaa adda baasne ibiddan dhaamnetti galnee jirra. Qamadii adda baafanne deeffannee jirra. Jabbiloota nu jalaa baddees dachaafannee jirra. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Jabbiloota rakkoo qabdu hin sirreeffanna malee jabbii haala jalaa hiiteedhaaf qalteen balleechitu. Ayichaalii hin ta'u. Han ta'uu qabu ga'umsa beekumsa dandeettii hubannoo kan hin qabne itti horta malee waan hin qabneef jetteetoo waan sababa abbaan dubbii kan biraa ta'ee oduu abbaa qabu dubbiin abbicha dhabuudhaan dubbiin abbaa dhabuudhaan abbaa itti ta'uudhaan eenyummaa itti gaafatamummaa inni fudhachuu hin qabu. Kanaaf hambifnu. Kanaatiif rakkoon jiru hunduu nu keessa kan jiru harcaatii kan turte hunduu qulqullaa'ee jiru. Ammaa booda jaarmiyaalee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala ati waa'ee boojjoo magaalaa Finfinnee keessatti ijaaruutiif boojja. Ati waa'ee xaafii fi maaliitiif boojja. Waa'ee pirootiifiitiif boojja. Akka addunyaatti koomuniitii 700 ijaaraa jirra baga gammaddan. Koomuniitii 700. Gaasboraan laazii galaa ture. Qilleensa irratti yeroo ammaa kana hunduyyuu galaa jira. Zuumiin sirratee fi sirrachuu fi baatee fi hin barre malee teeknishaanonni Piraayim TV kaameeraa lamaan sadii as jira. Beekamtiin haa kennaa fi ammas. Piraayim TV jechaan maqaan isaa hiikni maal? Piraayim Ministir jechaadha. Muummicha ministiraa jechaadha. Baay'isawee hiikni isaa hiikni karamitti hiikta. Piraayim Ministirii miidiyaawwan biyya kanaa akka ta'u irratti hojjenna Piraayim Ministirii irratti. Olma mortuu maal godhu? Horti. Isaan yeroo manasa qilleensa sun kennanii sagalee sun ta'anii akka fayyadamu nu gochaa kan jiru. Kana isaaniitiinis anzuudhaan alaayis ijaaraa kan jiru. Marii miidiyaa yuutuubii marii miidiyaa seenaa hordofaa. Marii miidiyaa kan jedhamus Waashintaan DC jira hidhata qaba. Liinkii walitti hidhannee jirra jechuudha. Caffeen ammaa booda addunyaa irratti malee mandara keessatti gurra hin qabdu. Yeroon oduudhaa fi waree la qabalee yeroo ammaa kana qabaleen jiru waradaa jiru aanatu qabaleen dura kanaaf caaseffama duratti ilaalcha duratti dhiisuu qaba ammayyaa'uu qaba. Kanaafuu kilaastariidhaan kutaa magaalaa jalatti walitti qabaa turre san akka nunnee ilmi kanan jechaa ture har'a bakka tokkotti Finfinnee irratti kan jirtan bifa kanaan hoggaa wal qicaa takka jalatti yoo teessan wayya torban lamaan har'aatitti immoo miseensi kan asheerii kaffalees haa ta'u kan hin kaffallees haa ta'u dabalataayyuu keessumaa irratti dabalataniyyuu keessumaa kabajaatiin dargaggeewwan kaanis yaadne irratti inni hirmaachisna abbaan sagantichaa garuu isin taatu tishartii mallayyoo waan hundaan qopheessina miseensonni 15,000 ol kan ta'an biyaansa akkasuma 20tti kan siqu barkumee keessatti seennee ulfa seexanaa magaalaa Finfinnee dura lammaffaa ulfeechuu qabna. Ulfa dhalanne ulfa seexana ulfaa'uu qabdi Finfinnee nama. Jaaladhus jibbis. Min taamaadhaan. Gundu cinqam hojjetu. Garuu inni ulfooftii namattuu ammaa booda situ dhalchaa deema keessatti. Jaartiin tun yoo ulfooftee akkan dhalletti ulfooftee ulfa san bira dabarsitee durba jalaa dhudhuuntee kan akka ijoollee asii dadhamma jirtu qabsooftu tana jalaa dhudhuuntee akka ulfeechitu akka ulfooftu yoo godhuu baatte jaartiin tun nufitti. Jaartii kana ulfa guddaa ulfeechuu qaba.
Finfinneen ulfa hin dhalanne yoo hin ulfoofneen alatti nu rakkoo keessaan baanu. Kana beekuu qabdu. Ulfa dhalanne ulfeechuu qabna Finfinnee. Ishiin kun immoo abjuu kiyya ganamaati waan ta'eef ulfeechaa jirra, booji'aa jirra, dugda kunnee jiru. Amma gadaamessi ishii ulfa baachuu dadhabutti akka wajjin dhootee duututti ulfa ishii ammas ulfeechina. Xaafiidhaan galle mana kana, shunkurtiin galle mana kana, dinnichaan galle mana kana, dabaaqulaan galle mana kana. Ati warqii ziyaarachuu qabda immoo dabalee warqii itti jijjiiruu qabda. Waan tortoraa fiddee waan akkatti jijjiirratte sitti dabee dhiiroo. Waan gurguddaa yaaduu qabna baay'ee. Waan gurguddaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kireediitii dhamaan iyyuu ji'a saddeetiin kaffalatan nyaachaa akka kaffalataniif xaafiidhumaayyuu yeroo amma ibidda ta'e xaafii birrii 10 galee ga'u jedhamu miseensa 760 kireediitii kennineefii jirra. Miseensa 667 kireediitii sartifikeettii isaan fida hin qabsiisata hin fudhatan. Warra dhiyoo ta'e konkolaataadhuma keenyan gaggeechaa fi duukamittuu gaggeechineef konkolaataadhuma keenyan pikaappura keenyan gaggeessaa jiru daaknii fi ayi nan qusadhee nyaadha walakkaa naadaaka walakkaa dheedhii fudhadhaa jedhes mirga qaba akkas ta'ee dhaquufii qaba fedhii miseensaa guutuu qaba. Waldaa tokkottoo miseensa taatu miseensimmaan kee maaliif wal qabachuu qaban fayyadamummaan kee mirkanaa'uu qaba. Qilleensa irratti miidiyaadhaan nuti isin yaamnu tokko keessan yaada gadal baatin hin jettu isinitti fakkaata. Yaada wacci ishiin miidiyaadhaaf haasoftu jettu. Is very wrong baay'isan. Sirrii mati ilaalcha sirrii mati sirreeffachuu qabdu. Tokko keessan immoo xaafii waddadee yennaan mana of cooraqtanii namni 85 90 bittaan harka baasaa. Harka baasaa namni mana of cootii qabu shammattan. Harka baasaa sirriitti. Feesbuukii keenya keessa jirtu moo jirtan? Jirtu mati. Oduma feesbuukii keessa jirtanii oduu isin yaamnu dhaqxanii mana of cootii warra miidiyaa irratti arrabsitan dhaqxanii birrii kennitanii fi midhaan irraa bittanii rasaasan irratti bichisiistan isin goomattootan isiniin jedhu. Goomattoota. Warra oduu feesbuukii keessa hin jiraatin feesbuukii haaraa keessa hin jiraatin odeeffannoon ala taatanii warri harka baastanii warra oduu bitatiin haftan immoo umaa gochuun hin danda'amu miidiyaalee biyyattiidha miidiyaa 32 yaamee ibsa baase yuutuubera baase yaamee ibsa baase daangaa Ameerikaanitirraa deebi'uun sapiraayizingii gochaa baane ayyaanota lamaaniif iyyuu isinis miidiyaalee gaanii sortooftanii dhufuu qabdu qofaa mati. Waldaan keenya silaa kana hojjeta mee maal naa kennitu jettanii biiroo dhuftanii gaafachuu qabdu iyyuu maafanii fudhanii jettanii dhufattanii gaafachuu qabdu iyyuu. Barsiisaa Tasfaayee hamilee namaa dhafe beekamtii kennaafi barsiisaa Tasfaayee kun maal hojjetamne jedha kun maal hojjetamne jedha harka lamarra korposaala fidanii jiru gareen isaanii. Kanaaf isaanis bifa saniitiin hin socho'u garuu wanni isaan fidan sun wanni isaa waan baatamu miti sadarkaa waldaatitti yeroo dhiyoodhaaf waan baatamu hin turreeyyu amma garuu hundaa jala geenye jala murree beeksisnee baachuu danda'aa jirra waan ta'eef galata guddaa qabdu jechuu barbaadan. Galata guddaa. San kan darbe eenyutti keessaniyyuu midhaan fudhachuu kireeditii nyaachuu jechaan idaa galuu miti. Nyaacha kaffalatte sheerii keetiin nyaatta. Diskaawuntii qaba. Waa'ee duubee qofaa miti diskaawuntii qaba. Ji'a sadii nyaata hojjettoota mootummaatiif iyyuu kennaa jira isin mana maalitti kan dhuftaniif fayyadamne tokko lammaffaan sagalee nuu ta'a jennee feesbuuk irratti waan tokko gadhiisne sagalee nuu ta'uu dhiistanii sagalee nuu irratti ta'uu dhuftummoo fakkeenyaaf oomishaan yookaan duraa fudhatamu akkana ta'ee maaliif akkas jennee dhugaa qeeqnu wajjiniin kan nu qeequ jammartanii immoo wayi bocoqattanii immoo nuun jettu achi teesse. Wayi hattanii immoo wayi immoo hattanii walitti kaatanii immoo jettu kan beeku naa hooquu jette cittoon kan hin beekne of fottoksaa namas fottoksaa toola malee ana nan argatu jette. Nuyi cittoo waan beeknu fooqna
dubbiin bakka jirtu shirri bakka jirtu waan beeknu foon sadarkaa magaalaa Finfinneetti xaafii kumtaala 200,000 fi 89,000 hin galchina jennee agreementii mallatteessine. Biiliyoona 1 fi miliyoona 400 bajetamee ta'u calqittee dabballee muraasni namni 5-10 kan hin dabarre kan nyaachaa jirtu ani ittiin meeshaa fentaalee dhiyee dhaabbittu kara keenyatti naanna'uu qabna jennee gamtaan baankii Oromiyaa garaantii nuu fudhatee kara keenyatti naannessuuf fiigaa jirra. Calqabuudhaa inni miliyoona 32 kara keessatti naannessisnee jirra. Kanaaf itti deemna jechaadha. Kana wal bira dhaabbanneef maallaqni gurguddaan kun kana dhufe dargaggeewwan keenya kana miti dargaggeenya lammaffaatiif iyyuu carraan hojii uumamuu hin danda'ama jechaadha. Carraan hojiitti sin uumama qofas miti daldala sirriitti eejenti taatanii hundi keessanuu minaan nagaduu qabdu jechaadha. Kanaaf yuuniyeeniin minaamin waldaalee hundaayyuu diignee National Cooperative Youth League hundeessuun dirqama natti ta'ee jira. Kanaaf socho'aa jira nutis. Liigii hundeessina. Liigii sila ijaarsi jedhu jarri yoo fuulduraan siin jedhan dugda duuban si waddu. Qamalee fi waraabichaaf leencatu ollaadha. Qamalee, leenca, waraabicha. Qamaleen re'ee baay'ee qabdi. Leencis re'ee naaqali jedhee qamalee tanaari'a. Waraabichis re'ee naaqali jedhee qamalee tanaari yaaddessa. Waan gootu dhabdi. Maal murteeffachuutti dhaqxe? Tole jettee qaluufi. Sanbooda'u hin qaltee eenyu waada galchite? Leenca waada galchite. In tuqxaa amma nani sii kennutti nyaattu hin nyaattu. Tole jiru mukatti ol guutu. Baalchi amma kana ga'u fuutee foon keessa maktee haa jedhi kaayetteen mangaadatti gadi lakkiste. Tarsaasee dakaan bahe. Leenca ajjeeste. Harkisteet madabiirra godhatte. Dooniyaa irra uwwiste. Waraabichi hin dhufe. Natti urgaa foon jedheen kottume waan xiqqoo takkaan godhadhee jette. Lafeetti kennite. Indee namni of hin laalu duuba hin argu duubaa fi adda of hin laalu kan jedhamu sun dhugumaa jette. Adda ofii namni hin argu namarratti arga. Dugda duubas namni hin argu namas irratti arga. Mee kottu taa'isiifaan hodha jette. Leenca fi maal walitti hodhite? Waraabicha walitti hodhite. Leenca fi waraabicha walitti hodhite obbo Waraabuu jedhe. Oo jedhe ogguma ishiin mutaa itti naqxe hodhudha jette. Oo jedhe firka lafee koo jette godhuma godhi jedhaan. Hin qortaa oo hodhitu hin dhukkubsataa oo aadate firka oo jette godhuma godhi jedhe. Oduma jedhu hodhite fixxeefi. Erga hodhitee fixxee booda maal ta'e? Amma dubbin obbo Waraabuu jedhe. Obbo Leenci mee baqqee na dhibaa jira. Amma oduu dhufe maaluma gootaa jennaan allayyaan jedhu qoreen jedhu kiyyoon jedhu ammantuu taffiigee dheechi harkaa ba'a malee inni nutti nan qabatu jedhu. Tole jettee lafee dabaltee fi sinibbitii waan ta'eef dooniyaa irraa fuuteet ani uumaan nagarreessa seenee ciise namichi kun seexanaa jettee hoggaa laaltu leenca ta'uu laale malee du'aa ta'uu laalle waraabichi harkifatee isatti gadi bade qileerraan allayyaatti gadi badee du'u. Re'ee tokkoon diina meeqa obbaafatte qamaliin? Diina 2. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatis adeemsa tokkoon garuu galtee 4-5 qabachuu qabna. Ammayyeessuu qabna malee akka qamalee xiqqoo gamna hin taane akka daldeechaa san dura teessoo ta'u jechuun qabu. Qamalee daldeechi been boqqolloo cabsanna jennaan dura maalii koo jedha? Dura yaa teessoo ta'u ishiin calqaba madooftee naaf fayyine ittummoo lukaa cabuufan fiigaa dhiisii jedha. Anaan fidee nyaattaa jennaan nan nyaadhaa jedha. Maafan dhufaani amalan qaba miidhaginas nan qaba namni na jaalata nan rukutu natti hin dhokaasu. Achuma jala taa'ee manatti nyaadhee nufuu jette. Moo dhufte sin nyaadhaa jette. Bineensa nyaatu jette. Leenci daldeechi kanaaf yeroo marasaa fokkisaa ta'ee hafe. Kanaaf yeroo marasaa mixii dhagaa jalaa xurrate. Dhagaa ammuma buqqisu mixii ammuma argatu. Dhagaa sadaffaa buqqisu maal argatu?
bofa argate achuma taa'ee ture jedhee bira darbe erga sanii boqqollootti deebi'uu calqabe daldeechi nus dargaggeessi keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walgala gamna ta'uu qabdu abshaala ta'uu qabdu imma mana jireenyaatti wal qabatee walakkaan isaa karaa shaggarsiititti walakkaan isaa karaa finfinneetti ture shaggarsiitis baazaarii akkuma silaa agartan baazaarii kutaa magaalaa 8 irratti qopheessan irratti kutaa magaalaa 8 dabsiisina nu dabarsa nutti cufana banaanani laphee keeban intaa aman intaa dhugumanta akka ta'u amani dur baay'een isaa murtuu baay'eetu jira nu keessa murtoota baay'eetu halkanii guyyaa fedhii sammuu isaa keessatti mana hin barbaadu garuu immoo har'a maan taane boru maan taane amma kana maan raawwatan jedhee moo kuni mora sa'aatiin takka rimaa fuutee ji'a 9 yookaan ji'a 10 ulfaa'uun rimaa fuudhuun turuun ishii dirqama isinis bifa sanii wal ta'uu qabna wal deeggaruu qabna humna walii ta'uu qabna wal cabsuu dhiisuu qabna tokko tokko ani du'u sardoon margini akka abaarsa harree kan ta'u hin jira uumyaadhee wannan na barbaachisu quufe malee naan kennine taanaan isin mana gaafattu baay'isawee wanni isin gaafattan sanirra kan darbe hin jiru maallaqa amma namaafi kan jettan hin jiru jira kan baay'een isaa hammataa sinaannis achuma bilbilumti isaa tooggaa bilbila koo keessa seen hangurrarraa cirra jedhu ganaa oduu sagalee isaan dhagayin gurrarraa dursee sagaleen isaa durseet oduun gurra bilbila kaaseen dhaggeeffatiin dursee sagaleen isaa as keessaa naan lolu sammuudhaan nuun lolu baay'een keenya akkuma bifa keenya akkuma maqaan keenya adda adda ta'e gochi keenya fi jechuun keenyas adda adda kana hundarraa of eeggachuu qabna walis tiksuu qabna walii obsuu qabna baay'isawee yoo san hin taane rakkisaadha kaayyoo waloo waliin deemnee bakka hin ga'u hin dandeenyu kan dandeenyu garuu obsa daran hin qabne nu barbaachisa jechaadha finfinnee kaasee amma dhaqee godee ga'utti kiiloomeetira 1,000 fi 100 meeqa xibaba 1,100 xibaba wajjin ture naa galateeffadhaa afaan jaraati mannaa afaan shimbiraa wayya walakkaa keessatti haasa'u walakkaa gad haasa'u hin beekamu innis akkuma isaanitti haasa'u oromiffas amaariffas somaaliffas ingiliffas hin beeka ayyuu qaxaleewwan akka kanaa nu barbaachisan moo nu barbaachisan hin barbaachisu kanaaf bakka hundattuu oduumaa shawwadamin dhimma soogiddaati irratti halkanii guyyaa mari'achaa dhufu soogiddaatti dabartanii immoo kan jedhu tokko tokko jira koomentii keenya keessa agartanoo ta'e shunkurtii tortoraa fi timaatimii tortoraa fixxanii amma immoo soogiddaatti dabartanii immoo kan jedhu jira lu nama aynata sadiitti jira kan galeef kan hin gallee fi an dalgatti galeetu jira ammaan nu dhibaa jiru an galeefis kan hin galleefis kan dalgatti galees na dhibaa hin jiru galee fi oduu jiru an dalga namatti galchuu fiigutu nu dhibaa jira sadeen oduun ta'in galee fi oduu jiru kan bitaa namatti galchuudhaaf haasa'utu jira inni kun of eeggannoo guddaa nu barbaachisa kunis sirrii moti waan ta'eef soogidda kanaan wal qabate ji'aatti kumtaala 60 kumtaala 30 60 40 ture maashinii adda ta'etu dhufe asitti daaga waarshaa guddaa nama 4,700 oliif carraa hojii dhufu achirraa oomishuurraa kaasee amma asitti oomishuudha walitti qindeessuudha biraandii waldaatiin ba'a wanni hunduu biraandiidhaan yoo ba'u ekspoortis impoortii keessattis hojjechuun hin danda'amu daasbooraa wanni walitti ijaarruuf tokko wanna achirraa asitti ekspoortii gochuu wanna nuyi galchuu hin dandeenye isaan sharafa biyya alaa akka nuuf danda'an daasbooraan biyya alaa kaleessa sa'aatii 10 turre kaleessan marsaa afuraffaadha zuumii hoggaa meetingii gaggeechan daasbooraan biyya alaa oromoo maqaa kan dhaatu addunyaarra kan jirru hundu ji'aan doolaara 500 qusachuu qabna waldaa dargaggoota caffeetiif jedhamee akkaawuntii addaa ta'e banuuf jirra jechaadha kennaafaa wajjin taaniti akkaawuntiin biyya tana keessaa normaaniin akkaawuntiin biyya keessatti bantu doolaara baachuu dandeessi
Inkuan mot birriin keenya waadutu akkaawuntiin Itoophiyaa keessatti banamuu dooraa labaachuu hin danda'u. Dirqama gara birrii biyya kanatti baala kanatti jijjiiruu qabdaa jechaan. Kanaafuu kana manna Baankok irratti internaashinaal akkaawuntiin baname Googilii irratti baname kallattii addunyaarra kan jiru martu isaatiyyuu ji'aan $500 yeroo paawundiin bakkee jiru hundarraa ho'i qusachuu nuuf danda'an waldaa kana hoo gadi dhaaban isa dhibba keessaa jennu parsentii dhibbeentaan 4,500 ammiseessa tokko kaffalu mana jireenyaatiif maarkeetingii kan hojjechiisne mirkaneessisne sanii mana jireenyaa achi keessaa parsentii 30 1,125 qarshii 500 miseessa qusataa jedhu gamtaa baankii irraa argannaa jedhu isaas taanaan tola sii kennu dhala qabatu sanii irrattis immoo 200,000 300 miti 283 qarshii 500 misooma baankii Itoophiyaatti kennuuf danda'a. Isa sanis immoo liqiiwwan kanarrattis warri muslimaa shari'aan kan dhoobu hin jiru dhala warri hin qaqqabu. Isaan saniifis haala mijeeffachaa deemuun dirqamaa jechaadha. Dirqamaa. Miseensi waldaa dargaggoota caffee keessa musliimni jira, protestaantiin jira, ortodoksiin jira, waaqeffataan jira, joobaan jira, kaatoolikiin jira. Amantaan kan surmaayyummaa amantaan nuti jedhamu maa barbaachisaa jedheetis kan deemaa jiru jira. Hundi isaatu Oromoodha. Mirga qabamoo hin qabu miseensa waldaa kana keessatti. Haala isaa ta'utti deemuu qabna moo hin qabu. Saniin kanaafuu an daasbooroota nu barbaachiseef. Tokko daasbooraa ijaarre maal goone hoggaan jedhee xiyyaara irratti hoggaan arge imalli karame jedhamu tokko. Imalli karame 10,000 keetii jettee imalli kun na gaafatta. Discretion. Imalli karame echan baduuf immoo kutattee kaatee immoo jedhu oolu gaachi fageessine ta'e ahaa marsaa eegaa jedhamu tokko summa seekuritii natti ta'us barbaadu maaliif barbaachise kun hunduyyuu waan hin taanedha hin eegamu hin godhina hin barreessina dhaa barreeffamaan dhaa morri moraa waan caba mortuudhaa of keessaa nuti waan fedhe haa ta'an abbaan fedhe waan fedhe ta'e nuti gonkuun duubatti hin deebinu caffee wanni duubatti deebisu takka hin jirtu du'een bada malee namni tokko marsaa takkitti lafa kanarra jiraata marsaa lama namni lafa kanarra jiraatu hin jiru harka sadiin garuu maqaa sadiin jiraata seenaa jiraata namni siidaa jiraata namni maqaa jiraata namni erga du'ee sadii ta'a oduu jiru garuu kophaa isaa jiraata foon keetiif lubbuu keetiin kan jiraattu seenaa keetiin kan jiraattu san foon keef lubbuun kee karaa maqaatii fi karaa siidaatitti sii jijjiirama jecha san yaaduu qabdu namni tokko bitaa fakkeenyaaf kun kan jibbisa bitaan kan siidan ati yeroo mara hanjaalalaat hankaroodhaan kan sodaatu shakkii isin laallastan yeroo marasaa afran kanaadha maaliif isa si dhuume sanii fi isa bormoo dhuma keenyaatu san ka'umsa kee waaqaatii fi dhuma kee lafa jalaa maaliif hin jaallu kana yaaduu qabna nuti yoo kana lamaanisitti magnee jaawoo godhanne ishee afran tana hoo jaagoone yaanne akka ilmoo namaatitti hoo yaaduu dandeenye wal jaalanna wal kabajna wal eegna hangafoota keenya eegganna guyyaan du'uun beekamu jennee waan gaarii qofa akka yaallu waan gaarii qofa akka hojjennu goon yookaan hin banna lafa kanarra jabaattanii cimtanii deemuu qabduun pirootiifii kasila ooditiitti wal qabatee ooditii anuggaa tokkoffaa godhanne anuggaa lammaffaa mootirra jira isa san hin goona benefitii keessan laallee adda baasnee ooditii mirkanaa'ee lakkoofsa hundi keessaniyyuu akkaawuntiin biratti galmeessitanii jirtu miti bu'aa qabdanii irratti isin ifoonni jira hambarreen gaddaa miliyoonni 6,319 fi qarshii 535 bu'aa kan ture inni akka jirutti waan tureef mana marii akkuma gaggeessitoota buudeettu akka mana mariitti kan qaama manallatu wajjiniin akkuma laalletti kaapitaala waldaatitti makamuu qabna jenneeti kaapitaalli waldaa miliyoona 300 seenee ga'ee kan jedhu isa dabalateeti.
Kuni cimina keenyadha, qulqullummaa keenyadha. Beekamtiin nu barbaachisa. Deeggarsa nu barbaachisa. Boruufis amanamnee akka deemnuuf ati na tiksuu qabdaa jechaadha. Amanamummaan keenya dirqama waan tureef. Cimina keenya waldaalee baay'een isaa amma waggaa shan guututti kisaaraa dhaban galmeessisu malee bu'aan galmeessisan nuyi ji'a 12 keessatti bu'aa miiliyoonaan lakkaa'amu galmeessisne. Kun jechaan nuumatu situ galmeessisee jechaadha. Maallaqoota keetu walitti dhufee jechaadha. Hojiin hojjetaa baane yeroo ammaa kana konkolaataa torbaan geenyee jirra baga gammaddan. Konkolaataa torbadha. Konkolaatonni as jiran sadeen isaaniitu pikaappii dabalatee Ayisuuzuun jira. Kun jira pikaappii lama jira. An protokoli VIPdha ministeerri yoo dhufee seenu kiyyas akkuma ministiraatti seene moo seenu. Waldaa gamtaa eenyuti kan VIP protokolii akka shippiniitiin deemu pikaappii dandeema hin jiru yellam. An president baazee. Ani prezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati. Prezidaantii biyyaati miti. Annaan nutis miti. Prezidaantii. Ammaal ta'eefan qosho qomboreedhaan deemare. Akkamitti akka bikaappiidhaan deemu barbaadamu. Hin deemu bikaappiidhaan. Inkaan mati bikaappiidhaan hundaa'eedhaan hin deemu. Hundaa'eedhuma amma ijoolleen manaajimentoonni keenya ittiin deeman kanaanuu ani hin deemu. Warra kadhee konkolaataan koo saarvisii galee malee hin deemu. Viyeetii galchina ammaa booda immoo. Viyeetii galchina. Maaliif jennaan ilmoon namaa furdina laalamtee oduu hin ta'in uffata kee ilaaltee oduu hin ta'in dur luka kan nama laallatu saree har'aan namni nama laallatu maaliif luka laallatu sareedhaaf bakka bu'ee namni luka silaaluu jalqabe caammaa ittiin deemtu silaalaa jechaadha. Nus kabajamuudhaaf biiroo barbaanne seenuuf konkolaataan keenya bareedaa ta'uu qaba guddaa ta'uu qaba. Kanaafuu konkolaataa yartuun hin deemu. Boruudhaan jijjiiramutti anuma na jijjiira saniifan kennaan oo bakka bu'ee kennaadha. Injiruun injiduutti kenna. Abbaa dhugaanitti furtuun kennee deema malee maafan amma injiruutti maaf bu'aan kiyyaa isa baay'isa. Bu'aan koo qabeenyi koo amman waldaa kana hoogganutti of tuuluu bu'aan koo suufii uffachuu tsadaa jedhee deemuu tsadaa kabizaat xiraat baay'inarra qulqullina wayi. Tanuma tingeenyas gadi si butuuf washakareen hundi si jala yaa'u manna nama lama qulqullina kan qabu qabattee deemuu qabda fuuldura keetitti. Hin godhani. Uusan injifannoo gudda. Qayyettee ilaan nuyi lukaan taaksii dhabnee rakkannee dhufna. Amma isinuma keessa hoggaanuu eessan nuyi taaksii rakkannee baasitti rarraana inni konkolaataa kanaan deema inni haala gidarka jedhu jira. Zat kan sittanii waldaa kana gurmeessitee ijaartee gurbattiin kun takka pileeniidhaan biyya narra naannofti. Takka immoo konkolaataa sirmaa akka nuyi keessatti shiillaallee fi istikarii uffattee deemti. Mine kan amma mahaala gadi dhabu kana. Gooftaa koo hidhiidhiisi arraba keetu kattafe nyaadhu malee waldaa dargaggoota caffee ganaa pileenii bitata. Akkasitti yaallan pileenii ittiin isin deddeebisnu bituu yaal karoorfanna. Hundi keessanuu akkamitti taaksii irraa qaraxa irraa bilisa kara baankiitiinis haa ta'u kara dooraallee akkamitti daazuraa ijaaramu kanaatiin ta'ee hundi keessan abbaa konkolaataa ta'uu qabduu kan jedhu yaaduu qaba malee miseensa akkamitti konkolaataa kanaan deemtanaan jedha jedhee wannan konkolaataa irraa gadi bu'u miti. Mindaan kaffaltan isin suufiin koon irratti hin xuraa'u. Mindaan waldaan kun naa kaffalu. Suufii sadaa jedheen uffadha. Ana qofaa miti. Ijoolleen biiroo keessa aarsaa kaffalaa jirtu. Sunis kunis dhufee ittaalachaa jiru hunda suufii uffachuu qabu. Suufii uffachuu qabu. Waan nyaatan rakkachuu qaban. Gongu geejjiba rakkachuu qaban. Tajaajila sirriitti tajaajiluu qabu. Fuula ibsanii isin simachuu qabu. Biirootti isin tajaajilan fuula ifaadhaan isin tajaajiluu qabu. Ashkaroota keessaa ni qaba. Ana dabalatee garbicha keessaa ni fayyadamu. Garbichi keessa noo isinii bareede ati maaliif garbichi kee maana caala jettaati? Dur warri garbicha baaraadha warri ekelee mee warra olaamooti kan jettu bararra mootiidha besirratti. Nugusama. Mootii ta'ee jira barsirratti dur kan olaamoodha maalidha jettee jibbita sun har'a mootiidha moo mootii miti. Kanaaf nuuni naafinaa hin goomatinaa. Oromoon goomattuu hin qabdu. Oromoon leeyyatuu hin qabdu. Oromoon
anuddaatu wal fakkaata wal ijaara gal ati har'a qabaatte boru ani rakkoo kiyya sitti oola waan ta'eef kanaaf hundi keessaniyyuu liqii bifa kamiin deemama qusannoof liqii kan jedhamu kennaan hin beekan gargaaruu danda'a saakoo kan jedhamuun hundeessinee jira sheerii isinii binnee jira maallaqni waldaan kun ni hojjetu maallaqni waldaan kun ni qabu biyaans liqiidhaan isin kakaasuu qabu kallattii waldaan kun malti parpasiidhaan hojii gamtaati liqeessuu mirga hin qabu waldaa kanaan liqeeffachuudhaaf gargaafattan baay'een keessan gowwummaa labsiin kun hin eeyyamu labsii kana keessatti nuti of jalatti saakoo ijaaru kan nurraa eegamu caffee qusannoof liqii kan jedhamu durii qabnee kan jirti ishii san jabeeffannee jirra sheerii gamtaa baankii oromiyaa irra miiliyoona 1,500 itti isinii daballee jirra baga gammaddan sheerii erga akkasitti kaffallee qusannoof liqiidhaan erga kaffallee sheerii saniin qusannee liqeeffannu san liqeeffannee maal goona nuun liqeeffannu siif liqeessinaa jecha waldaan liqeeffata siif liqeessa dhala bu'aa gadi bu'an sheerii jedhaman san booda hin hojjetta hin kaffalatta hojjechaa kaffalatta tokko kan biraa awaaliyaadhaanis bifa saniitiin liqii hoggaa liqeessin awaaliyaadha kallattiidhuma matumaa isaa birriin nimti sun akkamitti kennuu akka qabu deebisuu akka qabu taala sun mijeessa bifa saniin mirga hundaatu eeguu kan qabnu bifa saniin deemna dhiiroo mirga kee kabachiisuuf fan deema malee of tuulufi mati kanan konkolaataa bishaan lagaa fakkaatuun deemuudhaaf kanan hawwaa jiru jechaadha inda'um seekirootonni kiyyaayyuu konkolaataa biraatiin na ajjabuu qabu ammaa booda konkolaataan nu ajjabu meeshaan eeyyamame paatroolii konkolaataa piikaapii keenya konkolaataan irra taa'ee ajjabamuu qabna ammaa booda baddi malee saree ijaan ni qabna ajjabamuu qabna maaliif kan nu nyaatu eenyu akka ta'e hin beeku akka duraanii nuti amma of eeggachuu qabna waan hundaa nu guutanii jiru duraan kan nu hidhuudhaan nu balleessuudhaan nu ajjeesuudhaan nu ari'u har'a nu guutee jira waan hunda keenya nu guutee jira kuni gammachuu natti dhaga'ama keessanis akkamitti bakka kan kiyya faasiliitii kiyya qofa nu ta'e keessanoo miseensi maal ta'uu qaba kan jedhus yaadan deemaa jechaa yookiin gaafii qabdu waldaadhaaf erga nuuf eeggadhe lubbuun koo erga eegamte miseensa kiyyaaf immoo fayyadama miseensaa eeggachuu qaba jechaa haala saniin deemama konkolaataa akkamitti bitattu qaraxa irraa bilisa kan ta'u baankiidhaan deel gochaa akkamitti dhala gadi bu'aatiin akkamitti miseensotaaf deel goona konkolaataa bitattanii deemuu qabdu waa'ee manaa qofa miti tokko manooraa gurgureetu masooraa biteetet allayyaatti of gatu isin garuu hubannoo fi xiinxalaan bitadhaa konkolaataa ittiin hojjechuudhaaf maallaqa ittiin argachuuf bitattu konkolaataa haala saniin ijaaru turizimii wajjiniin ijaaruu qabna turizimiin oromiyaa keessatti daawwatamu baay'ee jira garuuyyuu an daawwachiisu oromoodhaa hojjetan no konkolaatota turizimiidhaa mee ilaalaa eenyutu daawwachiisaa jira eessaa dhufan jira warra eenyuti faranjoota kan deddeebisee doolaa rachaa oolu kan bira kan daawwatamu keenya lafti keenya aadaan keenya seenaan keenya siidaan keenya konkolaataan keenya miti maaliif hiyyeetti dhanaan maaliif hiyyeessa ta'an dhalattanii hoggaasa hoteela baay'ata hoteelota gurguddoo amma sadarkaa biyya alaatti keessumsiisuu kan danda'an hoteela sana keessaa meeqatu jira namni isin beektan yookaan namni naannoo keessanii kan ijaare inni biraa tiraanspoort amma fakkeenyaaf waliif baasii maal jedhama waliif tiraanspoortii konkolaattota xixiqqaa waliifiin ture nu cufameera maafeera raayidii faras wanti finfinnee keessatti hojjetamu kamiyyuu persentaadhaan iyyuu wanti nuyi keessaa qabnu tokkoyyuu uummanni amma kana bal'atu kan keenya inni nu jedhu magaalaan kun keessatti akkuma isaan jedhanii keessa bullee baanee iddoo biraa bulle arga ta'e magaalaan kun kan keenyadha jechuun hin dandeessisu kanaaf tiraanspoortii irratti hojjetamuu qaba konistirakshinii irratti hojjetamuu qaba importiif ekspoortii irratti hojjetamuu qaba hoteelota irratti hojjetamuu qaba isa jedhu dubbachuu barbaadeenii galatoomaa akkuma kanaan itti fufaa jechuun barbaada. Yaada lamaan tokkoon qaba. Duraan dursa akka Oromoo tokkootti asumatti iyyuu afaan tokko aadaa tokkoon qabanneetiin mari'achuun keenya waan guddaadha. Yeroo jalqabaatiif natti fakkaata. Akkasitti baay'een akka magaalaa Finfinneetti yeroo arginu yeroo jalqabaatti natti fakkaata. Kanaaf gammachuu guddaa natti dhagahama parsanaalii. Lammaffaa irratti waldaan keenya giddu galeessa kan godhatee hojjechaa jiru jamoo irratti natti fakkaata. Jamoo bicha qofa irratti taa'eet immoo ikoonoomii magaalaa Finfinnee keessa jiru muuvimentii jiru kana akkamitti gara keenyatti fiduu dandeenya kan jedhu tokko yaadan qabachaadha. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee balleeshii akkuma argitanii waldaan keessa sirriitti kan mul'ate yeroo naannoo ayyaana irratti qofadha baay'inaan. Ani fakkeenyaaf gara ayaatan jira jireenyaani. Gara ayaata irratti yaaduma wal fakkaataa kutaalee magaalaa
hundarrattiyyuu waajjira isaa banatee hawaasa bira akka ga'uu fi siyaasa dinagdee kanas keessumaayyuu jaalala jibbinus biyya kana kan bushaa jiru Oromoodha waan ta'eef diraamaan hojjetamaa ture hundi keenya ni beekna yeroo ayyaanatti haa ta'u gabaadhaa fi siyaasaadhaa fi jedhaniitiin ageessanitti natti fakkaata hundi keenya innaa akkamittiin gara kutaa magaalaa hundarrattiyyuu dameen illee banamee akkasumallee bulchiinsi magaalaa Finfinnee illee giddugala gabaa ijaaraa jira argitanii taanaan gara naannoo xaafootti ijaaraa jira waldaan keenya kun maal yaada jira bakka gara garaatti iddoo banamaa jiru kanarratti jaakooti isarratti sirriitti irra hojjetamee gaarii natti fakkaata amma garuu giddugaleessa kan godhate jamoodha jamoorratti maal fakkeenyaaf iddootti obbo Sanyiin namoonni xaafii iddoo biraatti bitan jettanii gizee dubbata ana tarkaase jalqabarratti fageenya irra jira waan ta'eef jamoorraa ayaatti deemu fageenya isaa argiteetu yoo walitti illee gurmoofnee dhufne malee parsanaalii nam tokko iddoo sanaatii miseensi tokko illee dhufee bitachuu hin danda'u hawaasa bira illee ga'uudhaaf jechaadha innaa maaltu yaadamaa jira kan jedhudha gaaffii nan biraa miseensi kun gahaadha fakkeenyaaf akka magaalaa Finfinneetti gahaadha Oromoon nu bichaadhaan magaalaa Finfinnee keessa jiru odeeffannoo hin qabu amma irratti hojjetamaa jiraadha kan jedhu miidiyaan akka caffee miidiyaan jira yeroo baay'ee nama hordofallee akka carraatti taasisu illee argaa nama hordofa yeroo baay'ee hawaasa bira hagam ga'eera hawaasa kan biraayyuu miti Oromoodhuma magaalaa Finfinnee keessa jiru keessa odeeffannoon waldaa kana hagamidha kan jiru Oromoon qofaan iyyuu waldaa kana biraati waldaan kun kan dhiyeessuu doobisee biliyoonatti kan lakkaa'amu qarshiin argamadhe yaada garuu bira gaameeraa kan jedhu gaaffiin koo kanaaf kutaalee magaalaa garaa keessatti waldaan kun waajjira isaa banateetiin hawaasatti dhiyaachuu irra jira jedhee yaada kaasuu barbaada isarratti yaada maalii qabdu kan jedhu galatooma jedha inni guddaan sabni ammana ga'u kun keessattuu magaalaa keessatti qabsaa keessatti hacuuccaa dhiibbaan gahaa jiru kana keessatti dargaggoon keenya hamman asitti wal gahe akka inni maree taasisu keessumattuu maree dinagdee maree jireenyaa akka nuti mari'annu nu godhanii abbaa mul'ataa keenya fi pirezidaantiin keenya kana isaan keessaa ba'e sadarkaa kana nu geessisu noottoonoliitiis asitti bichaa miti sadarkaa addunyaatti sin beeksisa jedhanii mul'ata isaanii sadarkaa olaanaatti qabatanii haamlee kaleessa nu keessan jirre nu keessa turanii ammas jajjabinaan akka nuti wal bira dhaabban tokkummaan keenya akka dagaagu tokkummaan keenya irra dabalatee beekamtiin keenya outshaine ta'e sadarkaa addunyaatti akka beekamu hojii isaan hojjechaa jiran koree dabalatee galata guddaan qabaa naa galateeffadhaa isinii jedhuun barbaada. Kun waan salphaatti kan dhufe natti hin fakkaatu kaasaa turan sila maatii keenya bulchachuudhaaf yeroo ammaa kan akka nama rakkisu hin beekama. Waajjira tokko gaggeessuudhaaf magaalaa Finfinneetti akkam akka nama rakkisu hin beekama. Kana bichaa miti nama walitti qabuun amala isaatiin walitti fidanii ispeeshaalii biizines sentar kan ta'e kanarratti haala gahaa ta'eef haala mijataa ta'eef haala bu'aa qabeessa ta'een gaggeessuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Waldaa keessas jiraannee beekna. Keessattis miseensa taanee beekna. Hojiis bara dheeraadhaaf hojjedheen jira. Garuu waldaan kun waldaa eebbifamaadha kan hin jedhu yaadan qaba. Maaliif bu'aa inni buusaa jiru? Waldaa biyya eessattiyyuu ta'e seenaa waldaa yoo ilaaltan bara jalqabaa cost wise malee profitable yookaan bu'aa qaba kan jedhu dhageenye hin beeknu. Kuni garuu bifa addaatiin sadarkaa kana kan ga'e abbaa mul'ataa keenya wajjin wal qabatee namoota isa bira dhaabbatan anirree miseensa sadeen ta'e guyyaa tokko bira dhaabbadheen beeku. Dhuguma dubbachuudhaaf guyyaa tokko jamootti walga'ii irratti hirmaannee turre guyyaa sana waan lama hubadheen galee tokko haamleedhaan obbo Sanyiin nama guutuutti jiru lammaffaa immoo anuu bu'aa hin argu kan jedhu qabadheen galee yeroo achii baanu garuu wofcoos do'annee makiinaas arginee walga'ii keessaa akkuma bahetti akka jedhu nama gahudha jedheen mirkaneessee galee jechuudha guyyuma san achumatti immediately
amma garuu iddasiitii waldaasaas hordofeen beeku har'a aadna godhaa jechaan ture anis hojii biizina godhu keessan jira waan ta'eef kanaafuu hundumti keenya kan gochuu qabnu ammas waldaa kana bira dhaabbatuun nurraa eegama tokko keenya irraa jechuudha. Akkuma jedhan moortuun hin moortii maaloon hin hortii jedhan akkas yeroo ammaa kana jechuudha. Qabsoo dachaa keessa akka jiru sirriitti hubatuu dhaqama. Qabsoo dachaa keessa akka jiru jechuudha. Uummanni keenya sabni keenya sibiilaan karaa duubaa qottoodhaan yeroo dhahamaa jiru keessadha jirra. Yeroo ammaa kana bichaa miti duulli ummata Oromoo Finfinnee irratti bahamaa jiru hammana hin jedhamu. Hundumti keenya beekna. Nu immoo sangaa ollaan gaafa cabse sangaa abbaan gaafa cabse ollaan maaloo godhaadhan akkas hin godhina. Yeroo darbes wayii feesbuukii kana kaasaa turani namni dadhabaan isa dhuma arraba. Dadhabbiin nama dhumaa inni dhumaa dadhabumni isaa inni fiixaan bahu yookaan inni mirkaneessatu arraba waan ta'eef arraba walirraa haa dhaabnu kan hin jedhuun qaba. Kun dhaabbatuu qaba completely. Nama barateedha namni as keessatti gurmaa'ee jiru. Nama dandeettii qabudha as keessatti gurmaa'ee jiru. If you can add value on this organization, yoo dandeettii qabaatte yoo humna qabaatte akka waldaan kun gara fuula duratti deebi'u value add godhi yaada add godhi yaadni in billions hin bitamu waan ta'eef kanaatiin dhala yoo wallaalte galatoomi jedhi share gochaa oolta isaa siyaasayyuu share subscribe godhiiti bira darbi ani kan nurraa eeggama jedhe nama akka nama tokkotti nurraa eeggama jedhe kaniin yaadu jechuudha. Kana wajji wal qabatee wayee gabaasa wajji wal qabatee gabaasni qulqulluudha kan gabaasni dhiyaate garuu kan yaadaa ture maa'inni activity versus financial otoo ta'e akkam bareeda ture. Activity versus financial maaliif hin miidhagsa waan ta'eef eessaa kaane nowadays eessa jirra eessaa ka'e gubaa'ee yaa'ii waan ta'eef financial part yookaan gabaasa sana keessatti especially meeqa biyya kanaaf deeggarsa goone nama hammanaaf deeggarsa goone qarshii hammanaa baasneera yaa'u financially qabamaa deema waan ta'eef makiina hammana bitanne hammana baasuu qabna ture sababa waldaa taaneen immoo hammana hambifanne hammanaan birrii keenya bitanne kaapitaala makiinaa keenya mana jira. Wafcoon akkasuma whatever gara 29 waldaan maannoo waajirooleen bakka adda addaatti banamanii jiru. Mindaa hojjetaa dabalatee otoo gara fuula duraatti yaa'iif otoo dhiyaate hin bareecha gabaasa sana jedhee yaada. Gabaasni kun bareedaa miti jechuu kooti miti. Short, precise, ifa, bilisa kan ta'een yaada namaa galuun dhiyaate garuu activity versus financial otoo dha'e immoo how much it is smart report ta'uu danda'a jedhee yaada waan ta'eef jechuudha. Otoo kun sirraa gaariidha. Isa dhumaa waldaan kun akka waldaatti eddee sadarkaa kana ga'e otoo danda'ame boleessi qochiitii kaa'ee ture nuyis warruma hojjetaa mootummaadha naannoo tokko keessatti selective and center based bakka ta'etti especially magaaziniin midhaanii kuni otoo center and selective based kan ta'een odoo giddu galeessa kan ta'een otoo select ta'ee bakka tokkotti magaazinni banamee I think it is profitable bu'aa buusa malee gadi ta'a jedhee waan hin yaanneef otoo kun ilaalamee gaariidha. Baay'ee ulfaadha kabajan sinii qabaa humni keenya tokkummaan keenya gara fuula duraatti nu ceesisa daandii ce'umsaa qabannee jira fuulli keenya ifa ulfaadhaan siniin jedha. Tole gabaabsee tanan jechoota hookiin haasaa saame irra deebuun barbaadu guyyaa kana arguu keenyaaf aarsaan baay'een isaa kan kaffalame waliin beeknu miidiyaa kana wajjin
guyyaa kana arguudhaaf aarsaa kichuuwwan keenya itti cabanii baay'ee isaa yaaddanna. Iddoo kana teenyee dirree kanarra uffata aadaa uffatanii darbuun illee hin danda'amu. Ammaaf garuu guyyaa kana ijaan argineerra warra nuuf wareegamaniif galata dhiyeessaa. Gaaffii gabaabduun gaafadha. Cimina keessanii fi tattaaffii keessanii karaa miidiyaas karaa kanas inumansiin ajaa'ibsiifadha. Jabaadha. Mootiviin keessan baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Karaa dhimma ijaarsa manaa sanaa gaaffii guddaan ani qabadhee dhufe ishiidha. Amma ta'e waan deebisuu barbaachisu deebifameera. Garuu manni ijaaramu magaalaa Finfinnee keessatti. Magaalli Finfinnee immoo waldaadhaan gurmaa'anii mana ijaaruun kan danda'amu waggaa 2 dura G+4 minimumii kaahaniiru. Erga haaressanii ijaarsi manneen magaalaa Finfinnee G+9 tti limitii godhee jira. Dizaayinii amma arginu giraawundii natti fakkaate tarii miseensi yoo xiqqaate filoorii tokkorra nama 10 murteesseera magaalli Finfinnee. Filoorii tokkorra nama 10 at least G+9 jedhee istaandardii kaa'ee jira. Inni abdan nagaa ni ijaarama jennee abdii sana keessa taa'een gaaffii kana gaafadhaa jechuu kooti. Kanaaf giraawundii haawusingiin kun acceptabiliidha magaalaa Finfinnee irratti fiizibilii ta'a kan jedhu gaaffiin qaba. Ishii kana ijaaruudhaaf itti dhiyeenya qabna jedhee abdadhee tanan kana sin gaafadha. Lammaffaa miseensaaf carraa hojii uumuudhaaf wanti tattaaffiin adeemsifamu bu'a qabeessaa amma tokko anaanis na gammachiiseera. Garuu miseensi proposaalii fiizibil ta'e harkarraa qabna. Kanaan dura staafii dhufee nama tokko haasofsiiseen ture. Proposaalii mana daabboo oomishuu hojjechiifannee harkarraa qabna. At least miseensi 5. Karaa kamiin waldaan caffee nu cinaa dhaabatee yoo magaalaa Finfinnees ta'e qarqara magaalaa Finfinneettis yoo ta'e mana oomisha daabboo akkamittiin proposaalii keenya hojiitti hiikuu dandeenya? Miseensaaf carraa hojii uumuun ni danda'ama moo hin danda'amu? Liqii mijeessa moo lafa hojii mijeessaa maaltu jira kan jedhu gaaffii isa kana qabadheen dhufe. Sadaffaa dhaabbanni tokko beezikii kan isaaf ta'u iitikaalii hojjetaan qabuu fi lammaffaa haala sirra gabaasaati. Ani amma dhaabbata dhuunfaa keessan hojjedha. Gabaasa guyyaa guyyaadhaan nan dhiyeessaa, torbeedhaan wiixata nan dhiyeessaa, fiidibaakiin hanqinni yoo jiraatu achumatti na qabu jechuudha. Caasaa yookiin immoo wiirtuu 29 jiran kanarraa gabaasa akkamitti fudhata caffeen? Guyyaadhaan qabamoo torbeedhaan immoo ji'aan immoo akkamitti dookumented kan ta'e fiizibil kan ta'e kun hojjetameera kun hin hojjetamne kanatu karoorfame kan jedhu sirni caasaa gabaasa funaannachuu maal fakkaata kan jedhu gaaffii kana sadanan qaba. Baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Galatooma jabaadha. Hacaatu Sammaan jedhama. Kanan dhufe akaakoo mana abbichuu kan jedhu naannoo Faransaayin gara oliitti yookiin 6 kiiloodhaan gara oliitti ol ba'aniiti kan argamudha. Kanan kaasuu barbaadu karoora waldaan kun qabate irratti caalmatti waldaa kana ni fayyada jedhee kanan yaadu waan ta'eef isarratti yaada tokko kennuu kanan barbaadu. Waldaan kun karoora qabate sana akkuma jirutti gara akaakoo sanitti osoo achi fidee caalmatti faayidaa qabeessa ta'a jedhee kanan yaaduu barbaade. Inni sababni yaaduu barbaadeef akaakoo mana abbichuu kana dura ganda baadiyyaa keessa turtee akka gandaatitti yookiin immoo akka yeroo ammaa kana akka aanatitti mana barumsaa tokko qabdi. Bu'uuraalee misoomaa keessaa jechuudha. Suni maaliif ta'uu danda'e? Paartiin dorgomaa biyyaa kan ture tokko paartii Baaldaraasii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannawa sanarra jiran dhiibbaa achirratti godhan irraa kan ka'e bu'uuraaleen misoomaa ijaaramuu fi waan adda addaa gochuu hin danda'amne. Uummanni naannawa sanaa baay'ee rakkachaa jira. Gabaa sanbataa hin qabu, mana barumsaa hin qabu, mana baaburaa hin qabu. Kan jirtu mana baaburaa tokkodha. Isheen iyyuu kan nama biraati. Fakkeenya kana wal qabatee magaalaa Sulultaatitti mana baaburaa tokkorratti bara darbe kana keessa mana baaburaa akka magaalaa Sulultaatitti hedduu jira. Kan jiru garuu kan nama biraadha. Isa sanarratti namichi tokko maal godha? Namaa walitti bu'u irratti kan ka'e gaafa namaa walitti bu'u isaan mana baaburaa keessa qawwee ol kaawwatanii qabu. Uummanni keenya qawwee biraa hin qabu. Qawwee sanaan uummatatti ka'ee namoota miidhallee ni qaba waan ta'eef mana baaburaa kana garasitti osoo bantanii gabaa sanbataa achitti osoo nu babal'istanii kan jedhuu fi kanan kaasuu barbaade. Galatooma. Kanan dhufe garuma bulchiinsa Shaggarii Sabbataa daangaa Jamoo jechuudha.
Wanti kaasuu barbaadu akka yaadatitti gaaffiin illee badaan jiru akkuma yaadatitti wanna xiqqoo dubbachuun barbaada. Egaa maa inni haasaa marii paanaalii amma pirezidaantiin keenya waldaa keenya obbo Indaashuun nu taasisan irratti wanna taajjabe tokko wanna natti dhaga'amee jira. Innis dhugaadha jalqaba amma anumti yeroon dhufu erganii waldaa kana miseensa ta'ee sheerii bitadhe wanna baay'ee yeroo gabaabaa keessatti akka faayidaan miseensotaa eeggamu wanna baay'een tilmaamaa ture. Haa ta'uutii garuu haasaa isaaniitirraa maaltu natti dhaga'ame hojiin hojjetamaa jirus asitti ibsa bal'aa akkuma pirezenteeshinii dhiyaateen argine adeemsa yeroo akka gaafatu waldaan kun immoo erga hundaa'ee yeroo gabaabaa ta'uusaatti wal qabatee hojiileen inni irratti bobba'e bittaa garaagaraa gurgurtaa hojii tajaajila adda addaa kenna akkasuma raabsa oomisha garaagaraa xaafii maal fuduraa muduraa kana hojjeta waan ta'eef anuma arginu kanarratti dabalee waa'ee miseensota wal qabsiisee akkuma dura dubbachuuf yaale yeroo gabaabaa keessatti miseensi hundi fayyadamaa taasisuu hin danda'a kan jennu xiqqoo yeroo gaafataa kan jedhu akkasitti hubachuu qabna. Haa ta'uutii immoo isaan akkuma jedhan karaa garaagaraa feesbuukidhaan fuula yuutuubii maal kana miseejii adda addaatiin waldaa keenya kana utubuudha qabna malee yaada qeeqaa maal kana isarraa odoo of qusanne gaariidha. Dhuguma dubbachuuf taanaan hinaaffan akkasii kun hin jira taanaan sirrii hin ta'u. Nu diiga malee nun ijaaru. Yoo ta'uu baate face to face biiroon hin jira. Biiroo dhaqnee yaada waan nuti ta'u gaafachuun gaarii ta'a kan jedhuufani. Ani akka kootti wantumti ijaaramni Oromoon magaalaa kanatti sadarkaa kanarra ga'uun keenyayyuu waan tokko faayidaa biraa hafuuti. Kan faayidaa keenya eegsisuu isaan wanna sammuu isaanii yaade haa godhan. Itti gaafatamummaa qabu waan ta'eef isaaniifis akkuma jedhan immoo rabbi xayyaara dhiisii wannuma adda addaatu haa kennuufi. Kana nuyi baay'ee fedhii qabna miseensi gama keenyan jechuudha. Miseensa akka miseensa tokkotti on dubbadhu isaan hooggantoonni waldaa keenyaa kun caalanii ikonomikaalii of ijaaranii yoo argaman nutti tola. Nus immoo achirratti isaan bakka keenya bu'anii faayidaa miseensota waldaa kana eeguudhaaf ejjennoodhaan wanna beekumsa qaban itti dabalanii yoo hojjetan gaarii ta'a. Ammas immoo kan nu ibsan hidhamiinsa walitti hidhamiinsi qaama garaagaraa hanga biyya alaatitti jiru kuni fuulduratti I think carraa gaariidha jedhee yaada. Nus immoo amma beekumsa xiqqoo dandeenyuun miseensonni keessa jirru carraan akkasii yoo jiraate isaan utubuudhaaf isaan cinaan ni jirra kan jedhudha. Dhumarratti akka gaaffititti wanna xiqqoo takka sammuu keessa na gaggaraagalte kaasuu anan barbaadu amma waldaa keenya keessatti bittaa garaagaraa taasifamaa deebi'ee bittaan taasifamu immoo gurgurtaadha hin gurguramaa irraa absama. Achirratti xiqqoo follow up dhumaaf akka tolu maaliif kaapitaala keenya guddisa. Qisaasamni dhufe immoo kaapitaalli keenya fuulduratti hin deemu waldaa keenyatu itti fufiinsa yookaan sustainability isaa irratti gufuu ta'uu danda'a waan jedhuuf. Achirratti sanadaan deeggaramaadha waan hundi follow up isaa sanada garaagaraati waan deeggaramu auditii yeroo taasifamullee komishinii federaalaatiitu auditii taasisa jedhamee ture sila ragaa ta'uu fi wanti danda'u wanna iftoomina qabu karaa ifa ta'een jiraachuudha qaba yaaduma jedhuu fi kana akkamiin ilaalama yookaan immoo ibsi booda irratti nuu kennamuu danda'a taankiiwwan jechuu barbaada. Duraan dursee carraa kana argachuuf waaqayyoon galatoomfadha. Kanumaan itti kaasee wanti jedhu hoogganaan waldaa kanaa gosanyiin cimanii isaan qaban hariiroon isaan qaban viizhiniin isaan qaban har'aaf kalee fotoof hin taane fuulduraaf maal akka hojjetamu maal akka godhu qabu maaliif waan hojjennuuf waan agarsiisu waan ta'eef baay'een galatoomfadhaa galatoomaa jedha. Sanirraan kaasee barreessaa dhugu kennaan tarii anallee wal beekna fakkaatee mana tokko turre tarii isteejiin booda aniifate waan agarra waan waliin haasofnu sin jira waan ta'eef
Kanaafuu isas galatoomfadha hundi keessanuu galatoomfadhaadha. Waldaa kana yoo ilaallu egaa hundaa'e waggaa sadii garuu ani akka waldaa waggaa sadiitti miti kan ilaalaa ture. Akka waldaa waggaa 13tti ilaalaa ture. Hojii inni hojjete waan asiin ga'een kan ka'een kan jechuu danda'e kuni waan guddaadha. Ammas tokkummaa harka wal qabachuu, wal bira dhaabbachuu, wal gorsuu, wal gargaaruu, wal hammachuu barbaachisa. Kana fuulduratti fiduudhaaf tokko duubatti deemee tokko fuulduratti deemee miti kan kana ijaaruu, kan kana guddisuu, wanta mul'ata jiru san galmaan ga'uu kan danda'u. Maaliif akka nama tokkootti humni keenyas, sammuun keenyas, harki keenya, qabeenyi keenyas yoo tokko ta'e malee isa kanaan yoo deemne garuu akka sila obbo Sanyiin kaasan addunyaa irratti kanaan booda addunyaa irratti beekamna. Ganda keessatti miti inni jedhe sun hin mirkanaa galma ga'a jedhee waan yaaduufi. Isa kana tokko kan biraa asirratti qabxiiwwan xiqqoo kaasuun barbaade. Tarii miseensi keenya kan 13,000 wayi namni sheerii dhibba keessaa dhibbaan kan kaffalee garuu nama 6,000ti. Inni kun immoo humna waldaa kanaa xiqqoo duubatti buta waan ta'eef amma dandeenyu hundumti keenya sheerii kana yoo itti daballee ta'e itti daballee binnee humna isaa cimsuuf malee waan biraa miti waan ta'eef waan qabnu fuulduratti fiduuf malee waan biraa miti waan ta'eef warri guutumaan guutumitti kanfaltanii si fixan kanfalaa fixaa kan biroo immoo dabalatallee yoo dhufe hundi keenya humnaanis beekumsaanis qabeenyanis hordofuu qabna waan ta'eef waldaa kan bira dhaabachuu qabna waan ta'eef guddisuu qabna waan ta'eef hundi keessanuu qooqa keessan keessatti kaasatii yaadaa. Eenyumaa fi miti mataa keenyaaf waan ta'eef eenyumaa fi miti ummata keenyaaf waan ta'eef waldaan kun waldaa salphaa isinitti fakkaateen miseensa 15,000 jechaan salphaa miti boru ganama miseensa 150 ol ta'a har'atti 15 jennee yaadna malee kanaafuu san goone immoo yoo wal bira dhaabannee yoo kanama tokkotti yaadnan kana ta'u waan ta'eef isa kana sheerii guddisuu kan karaan dura qabnu san immoo isas kanfallee fixuun dirqama keenya ta'uusaa hundi keenya beekuu qabna jedheetan dhaamsa kana dhaaba. Kan biraa wanti asirratti kaasu sheeriidhuma kana waliin qabee tarii waldaan kun erga hojii jalqabee waggaa 3 haa ta'u malee wanti inni argatu waan inni argatu hanga har'aatti haa ta'u malee isa sanis karaa akkaawuntii hundaatti galuu barbaachisu waan ta'eef kaapitaalaayiz ta'uu danda'a achumatti. Kana jennaan humna waldaa kanaa cimsa waan ta'eef achumatti kaapitaalaayiz godhuu dandeenya waan ta'eef karaa sanatti gara galchuu piroofiitii sanis kan jedhu qaba. Inni biraa resource mobilizationii kanaan wal qabatee international community yookaan diaspora community godhuun approach godhuun isaan wajjin ooluun waan tokko puun godhuudhaaf yaaduun keessan baay'ee natti toleera. Tarii ani egaa karma professionii saniin hin jira kennaa wajjin wal beekna kana jedhu kanaaf hin haasee qaama saniin beekumsa qabuun yeroo qabuun wal nan beekuun hundaanis isiniin gargaara kennaadhaan kominikeet walaa goonu kana jedhee kanaafuu iddoo jirratti hundi keenyanuu isa san gochuun waan gaarii waan ta'eef karaan risoorsii kuun godhuudhaan miseensa keenyas baay'isuudhaan humna keenyas cimsuudhaan amma iddootti kaaffeen banamaa jira wanta biraa hojjetamaa jira isa san cimsinee hojjan magaalaa tanaa miti gaa biyya hundumattuu akka jirutti to'annoo keenya waan nafneef hundumti keenya haala saniin taadeemnu jedha galatoomadha ani amman danda'utti yeroon qabu humnan qabu beekumsan qabu isiniif hin laadha kennaa kominikeet walaa goonu sana booda wala garraanifati galatoomaa hin jedha yeroo hundumaa caffeen fuulduratti haa guddatu haa milkaa'u bakka yaada isaa haa ga'u jedha galatoomaa. Lafa qabsiisaa. Balbala shanan irratti iyyuu magaazana jedhame magaazana qofaa miti. Sirriitti workshooppii cicciman hojjetamuu qaba. Kutaa magaalee jidduu keessattis dargaggeessi kutaa magaalaa irraa qabnu bifa saniitiin akkamitti hundaa gadi dhaabbachuu qaba waldaan kun jettee kabajamtuun kantiibattis waan itti amananii jiraniifuu amma yeroo ammaa kanaan boodatti waldaan dargaggoota caffee waan qabatu hunda hojii fi daldalaan biddeen oomisha biddeenatiin wal qabatee isa lammii kuraatirra jiru kanaanis wal qabatee
akkamitti seenama maal gochuu qaba kan jedhu hunda keessatti iyyuu hin galu. Torban dhufutti caffee baanaa reesturaantiin inni jammoo jiru inni eebbifama giraajetta hundi keessan dhuftanii eebbisuu qabu. Hundi keessan dhuftanii eebbisuu qabu. Jammoo bakkuma magaazanatti irratti jammoo caffee baanaa reesturaantii kwaalitii isaa kan eeggate. Istiidiyoo caffee miidiyaadhaa fixuutti jirra. Istiidiyoo sargannee jirra adda baafannee jirra. Saatalaayitii itti deemne. Qilleensa ammaaf biraayim irraa fudhannee itti fayyadamu. Adeemsa irratti televizyiinii mataa isaa qabaachuu qaba. Qilleensa mataa isaa qabaachuu qaba caffeen. Wannan barbaadu wannan hawwee hojjechaa jiru kana hundaadhaaf erga qabsiise boodatti riifoormii na gootu. Na jijjiirtu jechaadha. Furmaata nan barbaadanis bayyanitti wannan barbaadu. Wannan hawwee wannan kaayee mul'anni koo erga lafa tuttuqee boodatti isinumaaf hin kenna annan baaqisu. Nan baawwanjee hooggansa irraa hin gadi bu'aa duubaa hin gorsaa ta'a miseensummaa nan itti fufaa jechaadha. Baallii fedhiidhaan dabarsuu jechaan kanaadha. Isinis akkasitti yaaduu qabdu. Baallii walitti dabarsuu. Anatu hundeessee amma duuti namatti jijjiiru jechuun fafeedha kun hin ta'u. Fafa kun falfala. Yellam እንደዛ አይደረግም አይታሰብም እንደዛ bifa saniin deemamuu qaba garuu akkamitti dursa maal gochuu wanni fudhadhee manaa bahe abbummaa qabadhe kan hunda isaa lafa tuttuqsiisuu eenyu humna daddabalachaa bifa saniin deemuu qabna malee natti fakkaatee fi natti toleedhaan hin hojjetamu hojii masalanyina dassaalanyina magarii ni axaffa waan gurguddaa balleessitee erga fixee booda natti fakkaatee tan balleessee iyyuu edaan barbaadamaa hin jedhu. Erga nama miidhee booda das na jedhe ni jedhu. Nama balleessitee akkamitti das jedha kun isa fuudha. Shirri gaarii miti. Sharranyoonni shireetti Oromoon barattee daddaboonnis daddabiitti Oromoon barattee dhuftee Oromoodhuma dabaddabdi daddabiitiinis shireenis Oromoodhuma irratti shiramarti. Kan of eeggachuu qabduun. Oromoo afaan Oromoo dhiigni isaa diina Oromooti kan Oromoo balleessaa jiru. Warra Oromoo afaan Oromoo lapheen isaa alagaa Oromoo kana of eeggadhaa. Faajjee halkanii guyyaa natti deddeebi'ee seenaa seenessuudhaan kitaaba hojii fakkeenya dhalootaa kan jedhamu barreessee fixee jira. Injiguu fayyadatiif galata guddaa naaf kennaaf. Hojii fakkeenya dhalootaa. Miixaa kan jedhamu fuula tokko gooneet boqonnaa tokko goonee keessatti galchine miixaa ciniinfachiisaa an jedhamu. Ji'a sadeenan ganna darbee hidhames ilkee injifannoo fakkaattu. Injifannoo fakkaattu. Kanniisni tokko ilkee yoo injifate bishaan waraabduu taatu malee ababaan hin teechi gatattee jirti jecha. Kanaaf injifannoo gatatte jedhee tan moggaasee isa boqonnaa tokkoonan keessa makee san kan darbe hundi keessanii seenaa dhaabbataan barraa irratti sirritti guyyaa eebbasaa lafa goona isas asumattuu qopheessines hin dandeenya yoo jarri keenya marsaa lammaffaa keessa deebii mijeessine sirreessine qopheessine yoo jedhan asumatti goonaa jechaadha ammas sababni isaa asumatti fataa goonii sirritti bakka hundaa'u yaamne eebba asumatti eebbisiisna kitaabni isaa sitti eebbifama asuma dallaa kanatti balbala tokko dabarree lammaffaadha miti suuqii jalqabaa irra dabarreeti miti inni lama akka baataniin harka bitaa xiqqoo gadi gortan tokkoffaa lammaffaa irratti sirritti kutaa lama walitti kan dhaabbatee jiru dhaabbanni lama kan keessaa bahe fudhannee jirra caffee fiyyal qurxinnaa reesturaanti jennee banaatti jirra jechuudha caffee baanaa asumatti dhuftanii re'ee keessan murattanii nyaattu. Boonoo addaan goona miseensi kan ittiin nyaatuu fi miti miseensi kan ittiin nyaatu boonoo adda adda baasna fi jechaadha. Musliimatti kan kiristaanatti hin jedhina. Kan banamu kan caffeeti. An kiristaanatti simati kan bannu an musliimatti simati kan bannu. Hundi keessanii nyaachuu dandeessu. Sheekinis, qeesinis, paastarris waan nuyi qalluu fi dhiyeessinu irratti abbaa itti fudhachuu qaban horii kan horsiisu re'ee kan horsiisu Oromoodha. Affidee kan caffeedha. Maaliif abbummaatti fudhatu hunduu dhufanii bakka tokkotti nyaachuu qabna wajjin jiraachuu qabna jechaadha. Wal ta'uu qabna. Oo nyaattu bismillaahi kan jettu bismillaahi jedhu. Basmaam kan jettus basmaam jedhi nyaattu bakka ምንም ችግር የለውም።
adda adda ba'u nuuf hin taatu. Hunduu buufasanii. Kanaaf hunduu nyaachuu qabna. Biyyattii kana keessatti qofaadha. Gogummaa keenya arganii barkan nuu peenteedha kuni. Mana peentee siin akkamitti jedhu. Peentee qale moo ortodoksii qale jedha. Hunduu Kiristoos jedha. Garuu hunduuyyuu moo akkamitti adda adda wal baasu. Kuni sheekidha, kuni qeesidha, kuni maalidha. As qofattiin. Isa kana dhaabuu qabna. Quddusii kee dhiisiti nyaadhu fooniif aannan kee kan jedhu sun nu baasati. Nyaadhu fooniif aannan kee. Macaafa qulqulluu irra kan irratti iyyuu nyaatanii jabaatanii jedha malee filatanii nyaatanii jedha. Hunduu si fayyamame hunduu garuu si fayyadu jedha. Isa san jechaan kanaa miti dhiiroo. Kanaaf waan dhaabbanni keessii qopheessu. Waldaa dargaggoota caffeeti musliima jira jedhee kan caraqaa asitti godhee asitti immoo waldaa dargaggoota caffeeti jedhee masqalii itti godhee hin dandeenyu akkasitti hin ta'u akkasitti hin ta'u an waldaa dargaggoota caffeetiin banaman masqaliinis kan musliimatas bakka qaba akka qaba dhuunfaadhaan hoo banachuu barbaaddan isin saappoorti isin goona banaa warri musliimatis banaa warri masqaliidhaan deemsisuu barbaaddanis banadhaa nu garuu kan caffeetiin deemna. Dua isini isinu jiraan isina hin qalla isinis qopheessina nyaatti. Bakka akkasitti deemu. Kanaaf caffee quxurruulet sigaabet. Caffee quxurru baarina restoraantii jamma. Akkasitti deemaa jechaadha. Caffee miidiyaa. Caffee piroodaaktii adda addaa oomishu. Biraandii adda addaa qabate waan hundaa isaa sirreeffatee itti deema. Kanaafuu jabaattanii cimtanii yoo nu gargaartan ta'e yoo nu deeggartan ta'e itti deemna. Yoo nu deeggarre dhuunfaa keetiin jaalwan kee kakaastee warra kaan kakaastee qindeessitee feesbuukiidhaan maaliidhaan nu xireessin kootuuti gahee qabdu gaafadhuuti sa'aatii takka keessatti keessummeeffamta maallaqa kee fudhattee deemuu dandeessa. Maallaqa keetii jettee ta'u mana najeessin mana cabsin hamile namaan tuqin. Maallaqa kee fudhattee deemuu oduu dandeessu maaliif nama tuqu? Lamni sadda balle wandimne inni sadda balle lamni tagananya. Walarra fuudhimati kan dhuftee natti ijaaramte. Anna wajjin ijaaramuu dandeesse rakkoo waloo keenyaa ba'uuf kan akka beektan. Kanaaf jabaadhaa cimaa jabaattanii cimtanii yoo deemu bilchinaan yoo itti deemuu dandeenye akka tanaan dura tawazaa walii gadi qaashaa turre san oduu ta'in amma ejjannoodhaan waan qabachuu qabnu qabannee deemna. Ajab bayarnya magala bishaan kana otoo tuutanii akka tokko leetanii afaan galafatanii illee barbaada. Intalli keessatti jettee maali naannoo sun safuu beekamu gatiin gaafatanii qarshii hin kennamu chokkoleetta nama lafumaa kaasanii tasa kan tuqamu qabu. Nama mereka wanti garu ifama jauh lagi gaji mereka bisa kasih. Intelligence itu kasih jalan itu nama terbawaannya angka anak baca. Ismail nama terbawaannya ya kan itu. Jadi biasa gabaaboo tokkootii filiifi kaawwadhu jaalala koos damma hodhuu dandamatu namaaf nan dabaltuu dhosii na kaawwadhu dubbiin hojjaanti malee hojiidha godhu dubartuu keessatti jettanii jechi keessummiidha hojjaa hojii akka afaan keetii yoo taatu barbaada yeroo itti galu oloomi addaa jedhe
barbaachisan. Jireenya gubbaan kan yaadaan wal bal'ee natti fakkaatu irraa bultiin si hawwee hin jabaatu garaa natti fedhii kee ulaagaa yoo baraa adame. Akkasitti ulaagaan gosoota nan qabu kan obse yaadni bareedan onnee muraasee dhadhaan keessaa baase bareedaan nadaase an onnee muraasee si jaalallee baasee gubbaan itti yaade jaalallee yerootti miti fedhiin kooti akkan dursiin jedhe bultii hawwii kooti kan feetan siin guuta mee naafni niitii yaaddeetu qabate. Jettee deebisee pirezidaantii sanyii bakka takka ta'e hin beeku ni erga baay'ee jiru bakka gaarii yoo barbaade. Pirezidaantii sanyii hidhashuu bilbili waldaa dargaggoota ta'ee miseensa isaa ta'e foonni bilbilanii uumaa yoo jedhu gurgura beelani hedduu sin jajjarin amala qosaani yoo inni si kutulu na fudhadhu bal'ii jedhu. Ajak berdoa terus dalam bayi seketika masyarakat semua mereka di alam baru abdi yang berat kota baru link nama Hanuman Bukan Cina terlalu Amerika Betul sekali dalam perjalanan selama kita pun berapa sampai kita berada kan dari mengarah ini masa sedepan yang kira-kira amat dan berarti jauh dari terkabarkan amat Tuhan boleh putri yang juga semua baik